Nageen fi jaalalli waaqayyoo bakka jirtan sanii baay'atu warroonni siifan YouTube jalatti argamtu hundi keessanuu akka mooltanii nagaa keessanii fayyaadha. Har'a waan tokko isinitti himuun barbaade mudannoo biyya alaa kanatti na mudate xiqqoo ishee isinitti himuun barbaade jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin hordofaa warroonni immoo maatii kiyya taatan subscribe like share gochuun dagatinaa kan immoo maatiin taane maatii taatinatti dabalaa isiniin jedha. Asumaan karaa mudannoo kootti adarbu jechuudha. Mudannoon kiyyas maaloo jettan akkuma nama kamiyyuu biyya ormaa dhufeera. Guyyaa jalqabaati jechuudha mudannoo kiyya kana mudate. Akkuma nama kamiyyuu dhufee paaspoortii kiyya biyya irraa guutta'ee xumuradhee biyya bararaa kiyya halkan barare jechuudha. Halkan bararee halkan keessaa naannoo sa'aatii 5 walakkaatti fakkaate naannoo kanatti bararee kan immoo as geenye sa'aatii akka Itoophiyaa sa'a 8 walakkaa Saudi Arabia jechuudha. Kaza achi erga geenyeen booda yaw ana halkanii fi guyyaa walitti fullaasee bulee hin beeku jechuudha. Kaza yoo dhufu halkan as geenye garuu kan dhufne jenne iddoo erga xiyyaarraa buutee iddoo paaspoortii itti sirraa'ee waan tokko sirraa'utti in turta. Kaza achitti turree bakka hirribni kuni yoon asittis gatteenya hirribni nama qaba. Asittis gatteenya hirribni nama qaba jechuudha. Baay'ee tokko makaraan godhe jechuudha. Oduma akkasitti jiru paaspoortii san kaayee rafuu fi yaa paaspoortii sirreeffannaa akkatti rafuu qabu. Dhiisa hirribni dhufe. Akkasumatti cannaqamaa hanga iddoo algaa geenyutti immoo iddoo bakka algaa gaanii jiranitti iddoo isaatti jira jechuudha. Kaza bakka isaatti immoo achitti yeroo san hirribni achitti immoo sinannuu qaba. Garuu iddoo san algaatu jira hirribni immoo hin jira. Rafuudha fi akkatti rafnuu hin qabnu jechuudha. Kaza bakka sanitti garuu algaan hin jira ture jechuudha. Algaan isuma jiru iyyuu garuu akkatti ati raftu makaraadha. Maaliif warri si fudhatu sun immoo dhufee si fudhata rafuu fi akkatti rafnuudhaan hirribni garuu nu jaanjesseera jechuudha. Ani gara kootee hirribni baay'ee na jaanjessee jira jechuudha. Maaliif halkan tokkoo fi guyyaa tokko natti ta'e jechuudha oduu rafin jechuudha. Kaza akkasumatti obsinee ija walitti cufaa banaatuma akkasumatti obsinee waaqa galatu garuu hagamuun turre na fudhatan ganama ta'uu noonu garuu aduun baay'ee nama guba na fudhatanii naan galanii yoo naan galanii jedhanii anis waanan beekuu fi waan gorsa dhaga'ee fi akkuma dhaqanii shaaworii seenuu dhaga'een jira yeroo duraa sanii fi shaaworii seenee achi bahee waa nyaadhu naan jedhan yaa'u nyaata leenaa kennanii jiru sararaan nyaata akka hin jirti lammii biraati garuu isheen lammii keenyaa miti. Kaza ana afaan ishiitti simbeeku afaan jaraatti simbeeku afaan keenya isaatti simbeeku gochaa na agarsiisu jechuudha waan hundaa'u. Kaza kanan galee immoo narrafe jechuudha. Nyaata san nyaadhee ka'ee narrafe jechuudha. Rafnaan jedhanii nyaata san garuu ani nyaata san nyaata san bakka keessa ruuziidha naa kennanii waxiis naa kennanii muuziin injira jechuudha fookan kunniin wantoonni. Kaza anis keessa bakka burtukaana bichaa nyaadhee narrafe waan isin ajaa'ibu keessa rafee jechuudha. Daqiiquma lamaa gara rafeetti fakkaata. Maal gaciinni san immoo hirribni na qabee jechuudha. Maaliif ana waan hirribni baay'inaan na qabee jiru jechuudha. Kaza isaan immoo hin beektanii warroonni arabaa baay'ee wacuu natti hidhiyyuu ana naan lolu seetan hirriba keessaa ol baannanee osoo hin rafin hirriba san keessaa ol baannanee ka'ee tan taa'e jechuudha. Bakka maaliif narri fadhee akka gashilin jechuu fi ka'uun takka jechuudha. Maaliif ana waan naan lola wayii waan an turee naan lola wayii seetan hirriba keessaa ol baannanii jechuudha. Waan akkasiiti sinin jedha. Saniin booda immoo ergasiis immoo sirumaayyuu ani gadi baheeyyuu sin beeku immoo akkas ta'ee ka'eellee ammas kan immoo lammatas na mudate ammallee hirribni kun waan takka hagan torbe tokko bakka hirribni kun irraa balu jechuudha. Maaliif rafee hin beeku bakka gahaa rafuu yoo namni xiqqishumas sagalee isaanii yoo xiqqishuma isaan iyyuu hin dubbatu olan baanana bakka nan ka'a jechuudha. Ani hirriba kiyya gaaguuf hin beeku bakka halkanii fi guyyaa wal walaasise dhugaa rabbii dubbachuudhaaf halkanii guyyaa wal aga torbee tokko jechuudha. Hin beekne beeksisa sa'aatii isaan dawwalinaan jedhan bichaan silkiinatti kan dawwannaan jedhan bichaan dawwala malee hin beeku jechuudha yeroo sanii.
waan akkasitti namuudatti biyya ormaa kana keessatti warroonni immoo akka kiyya mudannoo kana qabdan nuuf dabarsaayii sinin jedha kan immoo yeroo biraa immoo mudannoo moti maaf akkam biyyaa ba'e immoo viidiyoo biraatti walitti deebinaa warroonni chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan sabskraabii laayikii sheerii gochuudhaan jajjabeessaayi haarawalleedha reefan banadhee hunda keessanii isiniin jaaladha isiniin kabajaa ciao